kanaaf akkas inshallah baga nagaan dhuftan Allah kulli haali hundi keessan inshallah itti aansuudhaan bakki irraa eegallu haala biyya keenya waa'ee shaneeffannoo irraa eegalla. Gabaabdumatti mata dureen guyyaadhaa achirraa eegalla wal biraa taate shaneeffannoon naannolee adda addaa irratti kaballaa fi eegaltee raayyaa sochii raayyaa ittisa biyyaa godhaa jiru dadhabuudhaan harka kennachaa jiran hogganoota irraa eegalanii aga miseensotatti shaneen naannoo Booranaa qofa keessatti namni 61 harka kennate kana isinis sooshaal miidiyaa irraa argaa jirtanii akka odeessaatti isinii kennuufi akkasuma naannolee adda addaa irraa xiqqaattu guddattuu harka kennachaa jira warri kabalaasaa raayyaa ittisa biyyaa irraa hafuu dadhabanii fi sodaataniif ammaacha akka inni takka hin jirre argan bakka hundarraa gamtaadhaan meeshaa gurdaa qaban qarastooranii boolla guuranis guuranii karaa mootummaatitti galaa jiran ganama jenneen kalee ganama jechuun gaafa manaabaan ijoollee karaan taane baatanii karaan nama baasu tokkocha qofaa innillee Oromoon dhabbaa biyyaati Oromiyaa bira dabartee Itoophiyaa bulchaa jirti Itoophiyaa bira dabartee Afrikaadhaaf fakkii taatee Afrikaa bira dabartee addunyaa sossoosti inshallah rabbi biraa taatee garri deebitan hin jirtu namni hundinuu kophee abbichuu jala lafa dha'uu deema inni faajinaa jennee waggaa 7 dura itti himne jechuudha adda gaafa galteefittu weelkaam jennaan warri haftanillee karaa nagayaatiin dhagaa lafa buute dhagaa lafa guute mallika abbaatii jedhanii mala dhahachuun akkana jechuu baa qaruumtanii baga nagaan dhuftaa weelkaam isiniin jenna ilmi namaa dogongoruu inni jira dogongorraa deebuun ammoo gootummaa fayyummaa jennaan jechuudha. Kanaaf kun kana fakkaata akkasuma faannoonillee kaa bakka jirtu gartee meeshaalee qabdu qabattee isinis hogganoota isii wajjin miseensota akkasuma deeggartoota isii wajjin karaa raayyaa ittisa biyyaatti tarkinnachaa jirti jechuudha. Karaan biriin jiru akki duriin amala gowwaatii jedhan akki duriin akka gowwaa amala gowwaatii jedhan kanaaf gartee hundinuu garri deebi'an hin jiru akkasuma gara Tigraayis yoo deebide Tigraay keessattis Jeneraal Taaddasee Warradeellee fincilli guddaan itti ka'ee osoo nu kaballee gubbaan buuf nangoo gadhiisee haa ba'u kan jedhu deemaa jira bakka hundaayyuu zabanni kun warra mootummaa mormuuf gabbaan barri kun hin taaneef jechuu maaliif yeroo hin taanetti nama hin dandeenyee fi gootaaf hayyuu yeroo gartee sabni gartee guddaan biyya kana keessa jiru gara hangoo yookaan ammoo taayitaatti dhufee biyya bulchaa jirutti warri gabbayee guutuun isaaniitu warra kasaare ta'e naggaadee kasaarte beektu naggaadee kasaartee qullaa keessaa taatan jechuudha. Kanaaf wal qabatee gara Shaabiyaatti illee balaa isiin quban qabne Shaabiyaatti dhufe zabana kana zabana akkuma itti maa turre nu dhagaa'uu didanii Shaabiyaan illee kabalaasaa isaan hin niyyatin biyyoota guddatan irraa biyya akka Faransaay USA akkasuma gartanii China biyyoota adda addaa irraa wanni isiin hin niyyatin itti dhufte keessaayyuu Ameerikaan Trump President Trump mucha ministeeraa yeroo gartee jabinnaaf gootummaayyummaa isaanii himan mootummaan Itoophiyaadhaa muumichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Ali Green Legacy akkasuma karaa dippiloomaasiitiin hin danda'amne altachaalem sawiyyee jedhanii jechuudha. Nama hin danda'aniif jagnaa yeroo ammatti addunyaan tun lafa keetti kana waliin dhaabbachuun nulle USN yookaan ammoo Ameerikaan Itoophiyaan karaa galaana diimaa akkasiin baatuu fi waan dandeenyu guutuu waliin dalanna waliin dhaabbanna jechuudhaan asiyaasa forqi akka garaa muratee waan silaa godhuu qabutti fuula deeffatu godhan jechuudha. Akkasuma mootummaan Faransaay illee sochiilee dhiyoo kana godhaa turre biyyi kunneen lamaan jeneraalota isaanii gara Itoophiyaatti bobbaasuudhaan Itoophiyaa ka biyya jagnaa fayyuun bulchaa jiruu fi biyya gartee cinaa dhaabbachuun dirqama namarratti taatu ta'uu yeroo agarsiisanii biyyoonni achirraa hafanis Araboota ta'eegaa biyyoonni akka Qatar fa'aan gadda sinii tuqee jira akkasuma biyyoonni kuuwwanis guutuun Itoophiyaan uummata miiliyoona 130 qabattee hulaa galaanaa dhabuun hin ta'u kan jedhu kaan jechuudha. Kanaan wal qabatee ammallee akkasuma Itoophiyaan biyya murteessituu nagaa gaanfa Afrikaa kana buustuuf akkasuma galaana diimaa irrattis biyya barbaachistu murteessituu waan taateef kanarra ni dalagna jechuudhaan biyyoonni kaa gurdoo jedhan guutuun isiitu Itoophiyaa wajjin dhaabbachuu wal dhawaata mirkaneessaa jiranii hangafoonni Faransaay fi Ameerikaan bal'inna yoo taatu warri kuuwwanis akkasuma gartee Xaaliyaan faatis duubaan hiriiruudhaan biyyoonni akka Raashiyaa fi Chaayinaa faatii biyya kaleessa Itoophiyaa wajjin jirtu biyyoonni akka Morokkoodhaa Saawuz Afrikaa biyyoonni adda addaa gartee tumsa Itoophiyaadhaaf karaa nagayaatiin dasaan tokko osoo xashin jenne gartee galaana diimaa irratti bahuun Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane nagaa keenya biyyoota guddatan guutuufis bu'aa qaba. Itoophiyaan nagaa naannoo sanii tiksuu irratti namni gartee isii gahu tokkollee akka hin jirree fi akka dandeettullee kadhaa miti gaafa kaleessa humna akkanaan qabnee ni dandeetti hadha ammoo godhuu dandeetti jechuudhaan itti walii galamee jechuudha. Kanaaf ka mootummaan Israa'el illee yeroo muddamsuu lubbuun isa qabatteetti waan barbaachise guutuudhaan Itoophiyaa wajjin dhaabbachuudhaan Itoophiyaa karaa galaana diimaatti baasuun nuuf benefitii kennaaf nuuf qaba kanaafuu waan barbaachise guutuu
yoo barbaachise agartee tankaarfii waraatitti waliin dhaabbanna kan jedhu baasan jechuudha. Biyya jaalattoonni warri Itoophiyaan gartee zabana waggaa meeqa dhoqqee dhiittee hadha keessaa baate yeroo ilmaan Oromoo ilmaan abbaa gadaa leencuwwaniif gootuwwan biyya bulchanitti maqaa Oromoo waggaa meeqa awwaalame dhoqqee keessaa baasanii irraa dhiqanii daaba ta'uunaa fi Oromoon warra biyya diigoo osoo hin taane biyya ijaaru ta'uu isaanii yeroo garsiisanii baa gammaddanii warri kana jaalattan warroonni kana faallaa deemaa turtanis waan biraa isiniin hin jennu obsa isiniif haa kennu jechaatiin gama sagantaa keenyatti aanu seenna kun gurbaa saqaxe jedhu kan xiqqoo si tuquu barbaada. Saqaxe deenni saqaxe moo saqaxe maal akkasuma fakkaatina fulta akkasuma saqaxe akkas rabbi isaa haa zagatu saqaxe jedhan kun yookaan ammoo zagaxe yookaan ammoo gartee warra banii luuxi jechuudha warra gartee warra banii luuxi warra dhiira fuudhu gartee humna qilleensa biyyattii dhaquudhaan isinis saqaxe jedheen irratti gartee kaawwanni hedduun deemaa jira waan sana irratti xiqqoo si dubbachuu barbaada jechuudha. Feemasiin irra guddaan kaawwarroota akka gurbaa saniitu feemas tahee yookaan ammoo feemasee jechuudha. Feemas jechuun kun mul'achuu jetti na fakkaate I think so I don't know. Namoonni hedduun kaa feemasiin kasilaa beekanii namoota sirnaawwaa dalaganii mul'ata qaban jechuudha. Yookaan ammoo ol baan jechuudha. Waan isin ajaa'ibu addunyaa tana keessatti waan nama dinqisiisuuf agarre keessaa alhamdulillahi rabbil alamin diiniin keenya duraan nuu hime gartee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam zabanul aakir zabana gartee dharti dhugaa taatuu fi kijiba jala deemanii fi bakka bu'aan qabne dhaabbatan jaan jechuudha. Gurbaan sun nama gartee I think lammii Kanaadaa ta'eef Kanaadaa dhaquu isaa adda baafadheen beeku alaa kulli haali nama ganna akka himanitti jaamu akkasitti gudeedame yookaan ammoo gara banii luuxi deebe jedhanii isarraa kaa'ifatti viidiyoolee adda addaa argitan jedhee fudhaa waan inni dalaguu fi warroonni kaa gartee as gubbannu miidiyaa irratti hin dubbanne namoota hedduu kennas kaa warri jala fiigee sheer godhuuf warri banii luuxii kana jala deemee gartee sheer godhu hedduu agarree warri gartee feemasummaa isaallee ragaa ba'u jechuudha. Kaa'ifatti gabbahee namni hunduu banii luuxii ta'a jedhan. Warri kana sheer gootan warri ittaqallaa rabbi sodaadha warroonni waan akkanaa kana waliin deemtan jechuudha. Sagaxe jechuun banii luuxu warra gartee dhiirti dhiira fuutu yookaan ammoo warra akka biritti jiraatu jechuudha. Uuma rabbii irraa faallaa ba'e. Warroota kanneen feemasii godhuudhaan warroota kanneen gartee waan hedduu dalagaa jiranii ijoollee balleessaa jiranii dubartiillee akkasiin gartee uuma rabbiitiin faallaa deemtu godhaa jiranii. Wanni kunniin ka gartee raayyaan ittisa biyyaa dhaqqabdanii humni qilleensaa dhaqqabee jira namoota duuba jiru waan deemaa jirullee kaan bira dabree gurbattiin faannoodha jechuudha. Waan isin ajaa'ibuuf deemu faannoodha gaafa fiigiti yookaan ammoo maaratoonii dhiyoo kana gartee Finfinnee keessa godhame irratti dhaabbamee miidiyaa duratti akka alaabaa lummuuti yookaan ammoo faannoodha fuularraa kan inni dibate ofirraa haqu goosani kana qofaa miti wanni inni dalagaa ture godhaa turu akkaataa caasaa itti ijaaraa jiru wanni hedduun deemaa jirti jechuudha. Kanaaf namoonni hedduu warri sagaxeen gara keenya jirtullee isa qofaa miti jechuudha. Sagaxeen Oromoo keessallee jirti. Bakka hundayyuu lakkafee jira. I think inni Oromoo na fakkaate akka namoonni adda addaa himanii jechuudha. Waliigala feemasoon akkasuma warri 666 maal jedhan kunniin warra hedduu waan ajaa'ibaa arguu jirru zabana kana warroonni gartee feemasan kunniin qabeenyaan haa ta'u walla hedduun deemaa jiran hundi isaaniitu harka biraatti duuba jira jechuudha. Warri biiliyoonaan sii kabalamaa miiliyoonaan sii kabalamaa torbaaniin ji'a waan hedduu deemaa jira jechuudha. Warroonni kunniin warri gartee keessaa TikTokii waan hedduu dalagee dabre egaa Chaayinaa harkaan fuudhin wannoota hedduu dalagee jira namoota hedduu feemasii godhee jira feemasoonni kunniin hedduun isaanii warra gartee duuba waa jiran Mustafaan Kalees niimaa ture adhaa miti jechuudha. Feemas warri jedhan kun warra puush warra waa butu jira warra rabbiin sodaanne warra gartee kaa bakka hundayyuu seenee gartee qabeenya sii kennina waan akkanaa taataa ati gartee mul'ataa taataa jettaa waan gabbartu jira waan sii kennamu jira waan daladdu jira waan mallatteessitu jira. Waan kanneen mallatteessitoo jettee peejiin kan keessa kan diisamii san keessa lixaa wanni hundinuu kaachiin duuba ati feemasii nama mul'atu taataa ol si baasanii si mul'isanii akkasitti deemtaa jechuudha. Rabbi najaanu haa baasu. Bulee wanti rabbiin najaanu haa baasu. Rabbi nu haa tiksu uf tiksa. Gabaabdutti nama sheer gootan nama gartee jala deemtanii waa laaltan uf eeggadha jechuudha. Isin galee uf eeggadha halaaka asin dhiyaan. Waan ati tawbaa keessatti sadarkaa guddoo si gaafatu gaafa gartee batte warii haraamaa nyaatan sheekoleen teennallee warroonni olii gad deemtanii makiinaa isin bitan warri olii gad deemtanii waa hunda gootan ittaqillaa rabbi sodaadha. Maal jette jaldeessa doonkii jette jaldeessa doonkii een maqaan kee maal gootaa jaldeessa bira dhufteeti hin tuqee bara atillee banii luutiiti Relax, man. Are you Bani Lut? Are you guys? Can you tell me? You are stupid man if you guys. Ada bakkan qabdu Trump dhufe wachilla America illee jiraate qoshasha.
Bani Luuxii maqaa dhuuf nan barreessa kunillee Bani Luuxiiti. Bani Luuxi. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Bara namuu yeroo ati waa maqaa dhoofte waa barreessa. Jaldeessaaf doonkiin illee barreesse. Dhaqii gartee itti kenni waa birrii fudhu. Kanaaf ijoollee teessan eegaa himameellee jira. Miidiyaatti illee bahee himamuu deemuu jira. Akkaataa ijoollee itti balleessaa jiran. Dubartii itti balleessuu jiran. Wanni faallaa rabbiin aadaa nutti hin jijjiiraa jiran jechuudha. Aadaan wanni hedduun jijjiiramu jirti sadarkaa hamad deemu jira. Osoo shari'aan naa hayyamee viidiyoolee amma gabbaasan ka gurbaan sun dalagu ijoollee naannoo Oromiyaa keessatti bakka hunda Tigraay lafa hunda bobba'ee jechuudha. Feemsummaan kennamee fakkaataa itti kenname waltajjii gubbaatti akka bahee waa hunda dalaguuf duratti as fidaa jiran jechuudha. Dhageettani garri duulamaan jirreen hin jiru nurratti. Uummanni musliimaa ijoollee keessan maatii keessan dubartii keessan warra TikTok kana gubbaa oolu warra as gubbaa feemase kanneen guutuu si eeggadha. It is dangerous yeroo hamaa keessa jirra. Zabana badaa keessa jirra. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam zabana ilmi namaa haraamaaf halaala dallaallanne dhufaan hin jedhan. Zabana gartee uuma arge liqimsu warii qofa naannessu. Zabana namni haqa dubbatu. Zabana ennu abdii biyyee abshiru akkanatti ubbaaftanii bayatillee hunduu yeroo isin tuqa waan jedhan harree yeroo chee jedhan harree hunduu gurra dhaabdii jedhan yeroon waa dubbannu bakka itti barreessa warroota sanniin eeggadha waa'ee Bani Luuxii dubbachuu jira Mustafaan Bani Luuxii guutuun mormuu jirti as keessa ummanni Bani Luuxii hundinuu amma qaan dhoofu waa'ee Bani Luuxii dubbadhe waa'ee gurbaa sanii dubbadhe jechuudha hunduu nyaachuu jira. This is a virus. It is dangerous. They act like women, but they are man. That's dangerous. So, kanaaf ummanni keenya eeggadha. Dubbiin jajjabdu. Ayyoo abbo dhageettani. Ilmi namaas keessa jirtu na dhageettu. Wanni dhiira qofaa miti jaartii tan ta'e dubra tan ta'e eeggadhu. Namoonni waan san baratan karaa san bayan takka nama tokkotu Ameerikaatti nama Islaamaati dhufee imaama masgida keessa gaafate. Sheek an Bani Luuxii ta'e ammoo gartee hadha eegatti seene gaabbe ammoo dhiisuun danda'u osoo waan fedhe na gootani. Maali murtiin kee jedhee gaafate jechuudha. Iras ni deemu. An Bani Luuxii osoo waan fedhe na gootan dhiisuun danda'u. Murtiin kiyya maal jedheen waan sheetichi deebisee asirratti deebisuu hin danda'an. So akkasi be careful of eeggadha. Kana inshallah qabxii teennatti aannaatuun warri kana kaa eeggattan waa'ee gurbaa saniiti. Warra mootummaallee itti himaa turre warroota gartee beekumtii namaa kennanii feemasii siyaasan kanniini eeggadha jechaa turre jechuudha. Warra isin arrabsu warroota gartee kara deemtu margitan fuutanii bakkoota kabajaa kanneen hin geessinaa jenneen jechuudha. Bata amma barumsa guddaa irraa baratan jedhee fudha Mustafaan. Waan guddaa irraa baratan maaliifi wanni kun qabeenya biyyaa bakka guddaa ummata kabajamoo qabu raayyaa ittisa biyyaa humna qilleensaa irra geessanii warra sagat jedhuun achi dhaqee isaaniin jechuudha. Isinis nu wajjin akkas ta'a jedheen jechuudha. Bakka isaan gubbatti dhiyaate. That is dangerous hamaa. Wanni hundinuu tartiiba irraa bahamee dimokiraasii dhaabbichuun gadhiifnaan namni laayinii irraa bee gara biraa deeme jechuudha. Amma kan waan isin ajaa'iboonnee agarree Oromoolleen hedduun gurbaa sanii akka malee morman jilbiifatanii jechuudha. Yeroo allaalu dubbiin jajjabdu. Namni keenya safuu qaba aadaa qaba. Ni balaaleffata jennee jechuudha. Amma kan mormurra guddoon nama keenya ta'e mucaalleen Oromoo ta'ee hin beekuwanii ifamallee naa godha. Namatti dhaadachuun kaamu warra waan san dubbate mataarraa buqqifnaan waan biraati amma. Caasaa keenya baasuu deemaa jiranii kan jedhu. So kanaaf kun akkasii wanni hedduun ba'uu deemu jira yeroo gabbayee mootummaallee tan kaarfilee hedduu fudhachuu deemu jira yeroo wanni sunniin gabbahee jedhe inshallah waliin geennaa kan akkas ennee qabxii ittaantu dabara. Qabxiin ittaantu hadha waan Mustafaan Jawaarii iyyuu argitan kaa. Waan yeroo dheeraa
Mustafaan jawaar jechaa oluu fadha agartanii.